Sulamuun deebitu tanuma waliin qabna. San information guutuun kuba qabaara koomite jechuudha. Mallaqa ergaa fi jiran gara biyyaa gurguranii. Ayyee. Yaa gara mallaqaatti jiraara. Ofii wadi sun gurrana si baatee maamii akka biyyatti hin dalahin akka mootummaan aggate waan san. Dubaay bichaayina irraa akka hin galle makiina akkasii. Galuu bahareen irraa illee mallaqa guddaa malee galuu hin dandeettu makiinaan beenzilaa jira kenna. Si galee mallaqa waan bitteen san daree. Makiina dhiisaa yaadan kennanitti makiina yoo barbaanne achitti nuti akka barbaanne goone tabiraa binna rakkoo hin qabu yoo barbaanne galchinaa ta'uu gaafa makiinaan biyya geette hin jarjariin aanuma jirti rakkinni hin jiru jechuudha. Wanni guddaan makiinaan badhaafamu yoo barbaadan birriin hin jirti galchuu hin danda'ani. Yookiin warri sunuun galchaa yoo sun hin ta'u jedhan makiinaa biraa bitamuu hin danda'u rakkoo hin qabu. Makiinaan numa bitama jechuudha Itoophiyaa numa galaa walumaa galatti. Isaa godhame Ilaa labsee bakka dhiisaa tan dhiifne miitima qabanna nama guddaa keessa jira suuraa katiirfaa jira bakka callif. Callisuu waa hedduu jedhe. Kana kennaa billaalee ka carraa miidhaan kun hin dubbanne akka reefite carraa irra qabamaa ture. Soora dubbadhu mee? Soora dubbadhu abo? Ulfaadha dubbii eeluu keessa dabree ani waan guddoo illee hin jedhu warri waa goonaa karoora qabdan eeluun fa'aa ulfaadhaa galata. Ni qulfii isatti kennitan qulfiin duniyaa akiraa isinitti haa kennamtu ulfinni mana keessan haa bulu jabaadhaa isinuu jabaadhaa dura jabaaraa dhalattanii gadaamessi keessan haa ititu wallaahi awwaan biraan dubbadhu ammallee wanni guddoon tanuma gubbaan bakka san dhaabatee makiina san bira dhaabatee suuraa ka'uun namooma walooma akka jettanii fi bakka jettanitti argamuu keessan kanaa ol hojjechuun keessan ni beekama an akka nama biyya keessa jirutti beekaan aaqilli aalimni namni fedhe aktiivistii ta'ee maalii ta'ee maqaa keessaniin biyyattuu maqaa itti godhatee surree hidhatee deeme dhiirri surree har'a hidhatee deeme kun isiniif rabbi ol dhaabee deeme malee beekamtii keessanii ala namuu dhaabachuu hin danda'u rabbi alaa mana keessanillee beekamtii isinii haa kennu nama as jirtan hundi keessanuu wallaahi namni takka isiniin ala bakka wayiituu ga'uu hin danda'u har'a waan kana gootanii akka amma ilmuun jedhutti waan gochuuf deemnullee jettanii karoora qabattanii karoorri keessa walitti isinii haa qabamu. Irra caalaa waan namni jedhu isin nama hojii irra jiru nama saba ijaaraa jiru nama ofii ijaaramee waa namaa godhaa jiru dubartoonni teenna hawooleen teenna bahanii biyya namaa osoo ta'an kushiinaa keessa osoo dhaabatan boqannaa dhabanii maal jedhanii asii masgiida ijaaranii minaaraan isin ijaartan fagoo mul'atta keeyriin teessan fagoo haa mul'attu biyyatti illee wallaahi kitaaba isintu namaa banee akka ijoolleen barattee itti qaraatu gootanii amma kitaabni marti baadiyaa gahee dijitaalaan qara'an wallaahi rabbi jiru duniyaa akiraa teessanillee dijitaala haa godhu. Maqaa keessanii kun marti biyyattuu jechuudha. Har'a ammoo nama keenya jabaa ka duraan har'a dura miti gara waggaa 12 dura ani beeku ka bakka takkatti mana takkatti hidhaa ture nama kana. Wallaahi waggaa 12 har'a. Nama akkamii akka ta'e hin beekan dhiibbama akka eluun jedhu anas irratti akkas jechuu hin danda'u. Dhiibbama nama humna qabanii fi jajjaboo ta'een ceekuun darbanii ciqileen dhahanii har'a rabbii isa ol qabee jecha inni jedhee fi waa walitti qindaa'eef rabbi walitti isaa qabee bakka kana gahee isin bira gahee namni isin bira gahee immoo kufeen cabu hin cabne ka'ee dhaabate rabbiin bakka kanaan nama gahaa isin ulfaadhaa an isinirra afaan bakka isin jirtanitti isin bakka namni kun marti na dhaga'utti waa dubbachuullee hin danda'u nama narra jabaa nama narra waa beeku nama narra waa hojjechuu danda'u jira nuteennee waan isin jirtan akka iskiriinitti isin laaluudha hojiin keessan nama gammachiisa ulfinni mana keessan haa bulu nama keessanillee ka waa kennatu ka nama jabaa biyya namaallee jiraattee waa sadaqatu ka jabaallee affeeree bakka wayiitti waamu inni iyyuu dogongoru badaa nama waa hejjetu harkaa baate harkaa baafatte wal harkaa dhoohite jedhaati matama gadi qabadhaa maal taatan jedhaa nama itti ergaa keessumaan dubbisaa akkuma reef gootan suutuma wal dhaanadhaa nama takkitti tokkochuma namootuma jajjabaayyuu tokkochuma takkaa lama qabna kawaa walitti nama qabu kun kiisii makaayateetiin of baate bakka inni jiru argani nama akkana nama dura dhaabatullee hamileen dhahina jajjabeessaa jajjabeeffadhaa wal qabadhaa waliin deema alaaf keessatti gaafa ijaaramnee bakka tokko taane nama keenya mataa ol qabuu eegalle
lafa teennaa fi sirna keennatti illee mataa ol qabne gaaddisa wahii godhanne mataa jala qabannaa jechuudha. Kanaaf ulfaadhaa elu waan siin jedhu hin qabu micayyoo amma seentitaa waan kana gootellee ulfinni mana kee haa bulu daraarii daraaraa odaa tahi hidda odaa tahi jirma odaa tahi jalli kee haa jiidhu jiidhee ollaa keetii fi namaaf isa allee haa gahu ulfinni mana kee haa bulu lafeetiyya jiraadhu fayyaa tahi ammallee sii haa bal'attu adii gurbaa kana badhaafte adii uffadhu adii dubbadhu adii addaadhu jiraadhu fayyaa naa tahi ankana isinit dhaamadha ajandaa namni isinit kenne jala masa kemina ajandaa keessan uumadha humna qabdan dandeettii qabdan dubbii beeytan hundi keessanuu ijoollee jajjaba akkana nama keessanillee jajjabeeffadhaa wal qabadhaa waliin deema antana isinii dhaamaa isinirrallee hin beeku ulfaadhaa fayyaa naa ta'a. Galatoome sanaa kiyyaa ulfaadhu. Eenyu caarraa nama kan itti kufuu barbaadu. Na duraan hin jiru miti ana dubbata. Elu kadhimma argiteetiin wanti irratti osoo abbaa barbaadetee sila'anii waan kana dhiisu wallahi dhugumaan itti aaree garuu waan ati jette irra tarkaanfachuu hin dandeenyu in kaasa viidiyoolee ta'a dhimma gadaa irratti. Kan irboo mootu dhugaa dubbachuudhaaf wanni inni dalagaa jiru waan xiqqaa miti yeroo jalqabarraa kaasee osoo wantiin kun hin dhufin wanti natti erga yaada ta'oote 15 tokko dura moo akkam natti erga waan kana akkana godha beeksisaa jedhe wallahi billahi wanti itti dalaydee siin geette waan xiqqaa miti. Ani ijoollee waan kana goota irra simaan ulfaadhu jechuun ni barbaada. Akkuma afaan hin haasa'u kana jira eluun. Warabbii. Na bira jiraaf osoo hin taane awwaala argiteetiin akka inni muuziqaa baasaa jiru muuziqaa akkama akka inni baasaa jiru ani hin beeku waan akkanaatu jiraan wanti kana beeksisa godha jedhetiin natti erge. Achirraa kaasee immoo hanga ammaatitti argiteetiin wanti inni dalagaa jiru gargaarsa isaa irrattis wanti inni dalage waa xiqqaa miti. Akkasumatti immoo maallaqa illee walitti qabee jira. Shamarran irrallee kan argite shamarra kanallee sochoosee amileellee titee tokko simaanuu ulfaadhuu jechuu barbaadan. Galatoomi isa mootu mucaan ganaadha. Jiraa miti hin mul'ate malee ammallee bakka hin geenne rabbiin bakkaan isa haa gayuu isiniin jechuu barbaada. Ijoolleen baareen immoo hedduu galatooma ulfaadha wallaahi billaahi rabbiin argiteetiniin maqaa isinitti haa godhu maqaa isa bichatti osoo hin taane nu hundatti gootanii ufittis gootaniin hundatti argiteetiniin gootanii rabbiin maqaa keessan argite olaa fuudhu isin jedhe takkattiitu argiteetiniin waan silaa dhibbi dalagu dalayde sun immoo isin guutuu bakka buuti. Shamara baareen guutuu bakka buuti. Shamara baareen bakka buutee akka biyyaatitti immoo shamara siqqoo manda'u guutuu bakka buuti. Ulfaadhaa isiniin jechuu barbaada walumaa galatti rabbiin duniyaa teessan keessa barakaa isiniif haa kennu isiniif haa kaa'u hamileen keessan argiteetiin hedduu tokko olaa bakka baaraalii qaba. Jabaadhaa akkanumatti itti fufaa isiniin jechuu barbaada irraa bu'eeran. Galatoomi. Namni naman galateeffanne rabbiillee galateeffatu jedhaniiti. Asuma warri koobantillee hundi keessanuyyuu wallaahi iluu kana jabeessa maaliif ani iluun hiriyaa kiyyallee faarsullee narraan tolu waanuma hiriyoon walitti dhiyaattaniif jettanii garuu immoo dhugaan isaa dhugaa dubbachuuf nama hedduu waan kanarrattis ta'ee waan biraa irrattis hedduu ijoollee keenya kana wajjin nama lafa'u adda durummaan nama dhaabatu qabeenyanis ta'ee waa hundaanuu atis hedduu tokko nuu galatoomi ijoollee warri baharii illee maqaan gootanii anillee gammachuma san ibsachuudhaaf seene hedduu tokko jechuudha isinii galee natti tolee hedduu gammade maaliif yoo jettanii namni keenya waan jaba akkanaa kanarratti sappoorti wal godhuun beeku bakka wal cabsanitti bakka gartee ajandaa wal godhataniitiin nama keenya san mataa keessa gattumu yoo ta'e malee gaafa namni tokko waan gaarii dalageetiin kan jedhu gaaf san galatoomi yoo namaan kan jenne taate gara fuulduraatitti illee namni namallee galateeffate rabbii ofillee galateeffatuu hin danda'u jedhan. Kanaafuu namni gaafa waan gaarii dalagamee waan gammachuu tokko agartanii jettan akkuma waan badaa sheer gootanii galatoomettanii sani waan gammachuu kanallee wal jalaa fuudhatiiti sheer godha. Maaliif dhaloonni dhufullee fakkeenya irraa fudhata waan gaggaarii akkanaa kana waan badaayyuu yoo namni poost godhee viidiyoo negatiiva qabu tokko yoo namni ka poost godhu taate vaaraaliin isaa miliyoona 2 miliyoona 3 baya. Viidiyoo gaarii yoo ati poost ka gootu taate immoo jechuudha viidiyoon suni wanni inni bahu vaaraalii nama 10,000 hin laalu jechuudha. Garaagarummaa Oromoon tun qabdu akka jarri ajandaa jaalattu. Kanaaf akkasii hedduu tokko galatooma warri waan kanarra lafaatanii jettan ammallee immoo itti kufaa qabsoon kun jabaatee yookaan kan itti kufee jiru taate gara fuulduraatitti namoonni keenya jajjabnillee dura ba'anii mul'atanii waan gaggaariin as ba'an waan ta'eef akkasitti cimsaatii wal jabeessaa isin jechuu barbaada galatooma asumaan namoonni yaada qabda yoo jiraatu. Wallah ana galata illee maal godhaa miti ani hin barbaadu jechuudhaan akkanumaan bakka yoo waan gaarii argate dasna jedha alaallee hedduu gammade gaafa Dubaayillee hedduu gammade akkasuma deddeemte qilleensa fudhattee deddeemuun sun waan gaarii fa'aa tarraayite
Baariin dayitee jechuu barbaade. Hojii maal jette? Hojiidha carraa kanaa harka baasaa jirti. Hojii wannoo baareen itti haadha siinqee baareen dubbadhu. Itti fufi hojii. Warri baareen lolaa. Guddisaa ol guddisaa suphee yaasa eenyu. Jalqaba irratti abbaa mana kanaa jechuus mee galatoomi akkasuma hangafa Oromoo iluu dhaloota qubee asinis asumaan galatooma hundi keessanuu jechuudha warra malkaadha kan osoo hin taane hunduma. Jalqaba irratti haasaa keessanii wantas nu teessisee nu dhageeffachiisee waan isin waan gaarii dubbattaniif yookiin haasoftanii fi badaa ofiillee abboomatu qajeelfata beektanii ayyoo badduu ta'ee osoo mujattii karaa kana deebinaan jettanii isinii deebi'a beekaa immoo abbatu jabeeffataa jechuudha. Jalqaba irratti ijoollee baareen wallaa hedduu galatooma ulfaadha waggaa dheeraadhaaf biyya kana keessa turoo xiqqaatu waggaa akkana furshanii urga wareegama Hacaaluu Hundeessaa wareegame ijaarame haga har'aatitti jechuu garuu maqaan baareen hin jiru maaliif jennaan nama achi keessa jira warra nuun jedhu turan. Hawaasa gargaaruu taanaa ijoolleen tun haftee hin beektu aqrabbiititti jechuun achi keessatti waggaa dheeraa ture. Dakkataa jennaan haftee hin beektu garuu baareen keessa gaafa uummata keenya shirkaasanii achi baareen keessa namni hin jiraa nuun jedhan gaafa ol baanee kennu birri jechuudha. Haga kana aartistiin dhufe akkanumatti galchan har'a garuu baareen akka itti beekamte maqaa mucaa kanaati taanis rabbiiti alhamdulillah guddaan karabbiiti. Ulfaatu haa galatoomu illee bagga nu dhufe. Wanti hadha godhame kun jalqaba wanti isin eegaluu qabu jalqaba malee xumuraa miti jechuudha. Hin jalqabe malee hin xumuramne aartistiin tokko ija uummata Oromoo hundaati. Gaafa waa hojjetu namni tokko milkaa'ina isaatiif hojjeta beektanii wannuma kamuyyuu namti gaafa hojjetu milkaa'ina isaatiif hojjeta. Mucaan kun hadha hin mul'ate malee hojiin isaa qaata garuu mul'ate inni hadha mul'ate kanarratti nuti immoo jabeessuu qabna nama keenya hin jabeeffanna. Gaafa nuti jabeessine ka biraallee dhufee nu jabeessaa jechuudha. Kanaafi warri hadha waan kana godhanillee warri asirrattillee irraa gammaddanii waan kana akka ufii gootaniititti beeksisaa turtan hedduu galatooma ulfaadha. Wanta kana kophaa kennaa miti nuti. Haa baareen jedhamnu malee Oromotu godhe waan kana isinii galaami. Gaafa Oromoon waan kana godhutti itti gammada waan gaariirratti waan hamaa osoo goone akkanuma maqaan hamaadhaan ka'a jechuudha. Kanaafi artistis haa ta'u beekaas haa ta'u wallalaas haa ta'u laafaallee haa ta'u wanti ofii wantuma ofiiti keessatti jechuudha. Kanaaf wal jabeeffadhaa wal jala yaa'aa waliin hiriira nutillee isin faana jirra gaafa isin gadhaabattan nuti dubartii isin faana jirra. Dubartiin baay'attullee hin gooti garuu jabaan tokkocha keessa jira jechuudha. Kinnisnillee mootii mataa isaa qaba akkasuma nullee akkasuma jechuudha. Yeroo kamuyyuu ufis goonu kan ittiin waamamu isinuma isinis gootan kan ittiin waamamu numa galatooma ulfaadhaa kun jalqaba kenna malee xumura kennaa miti. Konkolaataa ol bahee mudhate malee kennaan addaa baay'eedha mucaan kenna warqi jedhanii warqi suffisanii jiranii biraan hambisnaa kennaa ijoollee Oromooti. Konkolaataan ka hin mudhate guddaa ta'e argitan fakkaate akkasi. Kanaafi illee mul'atee jira warqi illee mul'atee jira. Hedduu galatooma qoosaa hin jedhe hedduu galatooma ulfaadhaa. Isiniin jedha amma gara warraamee Awurooppaachi geeggisnaa isin kanaa olii akka galchitan abdii qabna. Konkolaataan biyya namaa kan galle hin beekna anis isinis hin beektanii osoo dandeenye fuunee Oromiyaatti galchine Oromiyaa keessa akka ofu goona. Garuu wanti biyya namaa kun galuutti ulfaata akkuma ustaaza keenya sheessaa disan ta'a waan ta'eef waan goonu ijaan isin argisiifnaa waadaa galatooma ulfaadha. Galatoome anchi yaasoo inni keessanuu adda akkamii anillee gara dhufuu qabda jaartii achi qaba waan abalaasuu qabda. Ummata kana hima dalagaa fi takka badhaasan argamu chaalenjii namni tokko illee hin argamne. Dhugaa iluu kana baay'ee si jaalanna nuti shamarran Bahareen jechuudha. Atis jabaa keenya dhugaa rabbis jabeeffachuu qabna. Kootu malee Bahareen. Namni Oromoo yoo nu dhufe nuti ebalu dhufeef ebalu hafee miti. Oromoon kamuun dhufnaan nu biratti kabajaa qaban. Ilma Oromtichaa erga ta'e nutti dhufee nama ofiititti dhufee biyya namni isaa jirutti dhufe rakkoon qabu koottaa isin simanna. Akkana malee. Maashaallah dhani baareen hindicha osoo hin taane waggoota kana keessa argite waggaa lama
waggaa lama akkana wanti baareen bicha osoo hin taane wanti na gammachiisoo jiraate beektanii shamarran ta'een. Shamarra ta'een duraan dhugaa dubbachuudhaa fi akka harreetitti namni biraatti fe'ataa ture. Qabsoon injiraa miti irra dura godhame sun sirriitti injiraa miti wanti dhuguma rabbii dubbachuudha akkuma harreetitti nama biraatti bakka injiraa miti akka wanti kanatti garuu nama keenya quballee hin qaban rakkoo wayyoo galallee hinumaa hin beekan. Garuu amma immoo uf ta'anii nama ofii kan argite akkasitti bira dhaabbachuun suni wallaahi hedduu na gammachiisa bakkuma hunda bakka yoo waa gochuulee dadhabde bakka hin tirtirti. Hundi jaraa uf taatee nuti eebalu jetteetiin hin jiraataa jirti. Akkuma kanatti itti fufaa ammallee. Isuma dhugaa rabbii. Nullee isin malee isinillee nu malee namni yeroo waa isiniin jedhullee hammeenyaa fi miti isiniif yeroo isiniin lolatullee isiniif malee wantii fi miti beekaa. Ambi sirraa galammoo kee bakka sirraa Assalamualaikum. Gowwaan ammaa kolfaan tola gowwaan ofii immoo gorsaan tola jedha yooma badduu taatanillee nuti argiteetiin waa isiniin jechuun hin ulfaata yooma sanu iyyuu irrumarra waa isiniin jenna garuu isin immoo amma bartanii ofis bartanii bakka hin jiraa miti amba ilkaanii wajjin jiraataa keessan immoo argiteetiin namni keessa yoo haa ta'u coraatti luqqifataa jirtanii ulfaadhaa isiniin jechuu barbaadan carraa kanaan argiteetiin wallaahi shamarra baareen nan gafe hundummaan akka argiteetiin shamarri siqqoo mandoota biyya namaa tana keessa jirtu hundi keessanuu ulfaadhaa galatooma waa namaa godhuu keessanirra uf baruun keessan bichaan gahaadha na biratti akkaaf miyyatitti hedduu wallaahi billaahi nu boonsitanii bakka hundatti